Tole Abbaa Oromoo. Akkas jettee amma walaloo qabdu. Walaloon keessan mata dureen isaa mana hidhaa jedha. Mana hidhaa jetti. Tole. Akkas jetti kaafunoo maal yaa mana hidhaa maaliif waadaa nyaattee waadaa sinuuf seentee akkamiin dagattee jetti. Hayyee. Ani naman fedhu kana booda jettee reebichaaf gidiraa ifatti jibbitee ani kana booda muuziyeemii jette. Ani kana booda muuziyeemii jette. Afaan kan keessanaa akkamiin dagattee utuu akkas jettu akkamitti dhiiftee hayyuusiif qabsaa'u akkamitti hiitee hayyuusiif qabsaa'u akkamitti hiitee osoo walii yaannu afaan jijjiirratte osoo waliif yaannu afaan jijjiirratte nama siif dubbatu itti jijjiiramte nama siif dubbatu itti jijjiiramte muuziyeemii ta'uun kee abjuu taatee haftee maal yaa mana hidhaa maaliif waadaa nyaattee maal yaa mana hidhaa maalumaaf gowwomtee maal yaa mana hidhaa maalumaaf gowwomtee nama sabaaf qabsaa'u akkamitti hiitee maal sitti himanii warri afaan lama kan mana kee dhufe maaliif gidirfama kan mana kee dhufe maaliif gidirfama dhibee hamaa fa'i maaliif cannaqama dhibee habaa fa'i maaliif dhiphifama namni lubbuun jiru maaliif azabama hayyummaa fidamee wallaadhaan muudama bara ajaa'ibuma hojiin dhala namaa bara ajaa'ibuma hojiin dhala namaa jetti galatooma. Hedduu galatoomii Abbaa Oromoo. Akkas. Hedduu sin galateeffannaa qalamni keessan hin gu'in bifuma kanaan itti nuuf ulfaa. Nutis yeroodhaan dhufneeti sin dubbisna dhaamsa ni qabdu. Siniin jenna dhaamsi kiyya haaluma kanaan amma itti fufaa nu hordofaa siniin jenna. Hayyee walaloon keessan yeroodhaan qophaa'ee. Kana qofaaf hedduu qabna ammallee. Hayyee. Itti fufna ammallee.